ta'anii sin jedha shallaa ta'anii gizee ati ulfaaf dira sii buusa barbaachisaa ta'e liitii sii kadhisa buna sii dhaaba gizee keessummaa mana si dhufte jettee keessummaa tanteetii waliin teettee waan san fidi jettee dhufee sii fida san godhe jettee sii fida gabaarra deemi waan akkasii fidi jettee dhaqee sii fida xinqa sheekaa qabu makaraa qabu kenna kun inshaallah beeraan fa waliin teettee isa ergannaa ammoo Allahu akbar dubartoota fa waliin teettee isa ergannaa siidhumatti habiibti wallahi siidhumatti dubartoota waliin teettee haasayaa hiriyoota tanteeti walgeettee haasayaa isa ergannaa ammoo mish kabraa hafee dubartii waliin teettee dubartii takka waliin sii dhaabataartu si ergee galgala ati mee oma biraatittuu aarii aartaa miti nagaa siidhumatti sin gorsaa oolte sin jedhaa oolte akkas ta'aa oolte qe'ee ummaa teetii dhattee ati achi aarii ingaltee mana keessa waa balleessinaan siidhumatte ilmo ma isaa bar dhiira kenna wallahi bar diktaatara ta'urra ilmo ofii dhalte isa biratti hin dhooftu ilmo ma ofii dhoofte dhalte tana isa biratti hin dhooftu ilmo ma ofii dhalte tana isa bira dhoofnaan kun ana dhahuudha jedha ana dhoofture maal godhu dhoofta jazba kosii ana dhoofture ati yaga ilmoo dhooftu aja arraba isaa gugurdaa san bismillahirrahmanirrahim gisee akkana laalu wallahi waatu miliqina godhaan dhiiruma arsiiteen tana bakka miliqi wallahi arraba gugurdaa kana barka inshallah mudhii tante addaan siyaasu kadhayaa caala mudhii addaan siyaasa arrabnummaan isaa jechummaan inni achiisin jedhu la keessattuu beeraan waliin si argee oolee galgala galtee ati qoffee dhaamnaan dudda si kuta dudda dhiiratee namu anaaf amma kanaa ta'u nu beetta eessa beettanii qalbiin teetu rakkoo anamma akkam yaada beettanii jaarsi kiyya torbaan inni tumuu qaba tokkoffaa torbaan inni tumuu qaba naalloluu qaba sagalee isaa mana keessaa dhagahuu qaba ani jaaladhu dhiiruma dayyuusa ola seenee buddeen makana bicha tiriirra mallaq godheetumaan baheetumaan deemu hin fedhuan torbaan inni tumuu qaba eessa akka jiru ufna yaadachiisuu qaba uf yaadachuu qaba eessa akka jiru akka mana dhiiraa jiru akka heerumeetiin mana isaa jiru ufna yaadachiisuu qaba akka isa jala jiru jechuudha maali beektanii shisma sagalee isaa jabduu mana keessaa dhagahuu qaba ka gizee waa dubbatu ijoollee gizee jedhu laal ati harra eegasitumuu fi tumaan bar jaalala bar dhiira si jaalatu situma baay'isawee dhiirri gatii si jaalatu situma meedama dhiira keerlasii yoo ilaalime kan sin feene tokko mee waan biraatu dhiisi fedhima siree irra walirra kan alarraa yoo geeffatee galee dhukkeen isa buute akkuma isiniin jedhe akka saayinsiin jedhutti dhiirri tokko yoo diqqaate sanyiin isaa yeroo takka dhangalaasu sanyii 1,000 moo 900 wayii dhangalaasa akkasina fakkaate akka doktor Naaviyaadii jalaa fi saayinsii jala dhaga'etti kukaa'is meeqa wanti sun 1,000 dhibbas way yeroo takkatti bicha ciisa yeroo tokko qofa irratti 2-3 ka deeboo taate horee meeqa dhangalaasaa miliyoonota ol wanni kun argitanii miliyoona ol dhangalaasu jira jechuudha isiniif galee miliyoona ol dhangalaasu jira hin beenne malee jechuudha amma wanti dhiirri badada barbaachisa bar gizee san silaa badada barbaachisa galgalma dhufeetiin wannoo nyaateeti shiroo buddeena misiraan nyaatee rafee miskintichi dhiibaa bulee ganama gizee achiifa waan mana hidhaadha qilinxoo turee bahee fakkaata waan su'uudii shumeesii keessa bahee fakkaata namni shumeesii keessatti illee waan nyaataa barra kanaafuu badada barbaachisa dhiiraa fi saanii kufeen ka'u dhiiraa fi saanii elmattu kufeen ka'u kufe taanaan kufe kalaas si dhumattee kunuunsa barbaachisa nyaata gaarii waan gaggaarii
soorata gayaa irraa argachuu waan bareeda irraa argachuu yoo akkasitti hin soorre akkasitti nyaachifnee bar deemee innumaanuu iyyuu dubartiitti akka takka osoo dhiiraa waliin jiraattu ka bukuriin irraan bahu jira. Ka maadaatiin itti bahu jira ka bukuriin irraan dhangala'u jira. Wanni sun maali viitaaminii fixatee jira jechuudha. Viitaaminii argataa hin jiru. Deemee mana yaalaa deemee seedaliyaa garagaraa irraa viitaaminii fudhachuu qaba. Alaarjii keessatti ta'aa jechuudha waan viitaaminii hin qabne waan ta'eef. Alaarjii namatti ta'a deemee. Kanaaf shamarran keenya maal godhanii abbaa manaa keessan kunuunsuun dirqama isin irratti. Waan gaggaarii nyaachisuun waan gaggaarii obaasuun keessattuu waan dhugaatiidha. Nyaata irrallee dhugaatii. Muteennin tunni nama maal goote fiddeetumaan zabaadii maanii ruuzii adii ho'aa kana laphatti goote achi narraan gaafkaan garaan kun keessa jedhee achi bahe. Yeroo deema kun ogisee gadi waa ol deemu waa takka biyya haayilaandii takka fuudhee gooddee bahuu hin danda'u. Dhumate gaaf kan deemte sheeyana waaliin fatawaa gaafatti. Abbaan manaa kiyya akkas ta'e. Abbaan manaa kiyya akkana ta'e abbaan manaa kiyya maali ta'e. Obboleessa keessa harka jira dawaan abbaa manaa keetii. Dawaan dhiira kufte ittiin kaaftuun si harka jira malee sheeyana waaliin harka hin jiru. Maal godhu sheekota dhammaafta nama shamarran garii. Abbaan manaa kiyya akkas ta'e sheekota abbaan manaa koo akkas ta'e maaliyyoon kiyya akkas ta'e ekiliyyoon obboleettii dawaan abbaa manaa keetii sima harka jira. Simatu harka qaba simatu waan gaarii nyaachisuudha mala. Simatu iyyuu kunuunsuudha mala. Deemtee dhattee seedaliyaa dhattee waan isa barbaachisu gaafachuu maal dhuguu qaba ganama maal nyaachuu qaba galgala maal nyaachuu qaba gaafachuu qabdaa jechuudha. Kun hundi hin jiru galgachii galte taanaan kalaas isin dhoqqee dalarraan darban waan akka socho'uu hin dandeessu. Miskiintichi maal abbaa ofii haa ta'u gisee ganama achii gadi bahu kun lukkuu bishaan ho'aatti naqan fakkaata luqqa'ee naman fakkaatu. Dhiirri tokko bara amma gisee fuudhee kan yaratu jira bar. Ka gisee fuudhee yaratu jira. Akkuma asiin dura saayinsii keenya irratti isin barsiise dubartiin walii sadii. Dubartiin walii sadii. Dhiirrillee lalladhaa. Ammallee dhiirrillee walii sadii. Dhiira sadii jira dubartii sadii jira. Akka saayinsiin keenya jedhutti jechuudha. Dhiirri sadii dhiirri tokko ka gisee isatti heerumtee jette maashaallah jireenyi kun sirraa walal. Bakka gammaddaa rifeensi mataa sii dheerata. Qaamni kan keessii dabalaa. Bishaan laga kana fakkaata bishaan laga laal. Farda abbaan seeraan sooree baasee fakkaata. Farda abbaan seeraan sooree baase jechuudha. Dachii magariisa kana taata jechuudha. Tokko hin furdattus hin gabbattus jidduma kaleessaati. Achiin sittu bakka sanirraa akka waan abaarsa qabdutti. Bakka sanirraan sittu. Tokko ammoo gaafa isa heerumte irraa rifeensi mataa kun asiin buqqa'uu eegala bakka kanaan. Qixxee kana argitanii. Rifeensi mataa asiin buqqa'uu si eegala. Asirraa. Asiin maadaatiin kun si baay'ee akka ibiddi si gubeetti. Fuula kanarraan dhagaa ka ga'u kun jechuudha. Fuula kan kee kanarraan si yaa. Kokkeen tun kun bakka kanaan inshaalla odoo asiin laaptooppii wayii guddaa as kaayanii jedha asirratti akka barbaadanii ilaaluu ni danda'an. Kisi keessaa baate hiddoon tun. Luka jette duuta jechuudha. Bakka paaworii kan kee hunda haqimii kan kee hunda si keessaa fixa. Wannummaan takka ati si gammachiisu tokko hin jiru isarraa jechuudha. Nyaatus dhuddus. Garii nama jechuudha. Jiddu galeessis jira. Maashaallah. Jiddu galeessis jira. Akkuma dubaraa jechuudha. Akkuma dubaraa. Mee amma dhiirota tokko ka gisee fuulaa lime. Waan biyyee kana jala talee biyyee kana jala wal bahee fakkaata. Eebbate mucaan kiyya maal ta'e qofa jettee haatee achi ilaalte. Maal ta'e mucaan kiyya organtala tana fuudhee. Mana keessa jaartii itti gadee mana keessa buubaan itti jira. Maal ta'e mucaan eedisii wayitii qabee sila namni qadhate biyya kenna eedisii maqabaa. Maal ta'e sila mucaan akkana ta'e hayi. Mucaa warra haadha baluu tokko argitanii akkatti jiru orga fuudhee intala gosa sanii jedhan. Ammalal waan beeku bar namni kenna. Hayi intala gosa sanii rabbiin namarraa haa qabu baddoodhaan intalti gosa sanii abboo maa kun akkasii mucaa baluutu nyaatteen finne hin fuutu intala gosa sanii biyyeen na nyaata malee. Biyya si nyaata malee intala warra saniin fuutu. Intala gosa saniin fuutu. Habiibi intalli gosaa miti waan naan asirra jira. As keessa jira waan naan. Malee gosaa fi miti. Dhiirri ka huqqattu
dubartiin ka furdattu gosaa fi miti wanni gosaaf jedhu tokko isaan jiru. Kanaafuu mana keessa jabaadhaa. Mana keessa amma gizee ilaaltee hin jettu esa keessa jira. Esa keessa jira laalim. Wallah dhuga mazin jedha bartaan kii brother. Dhuga rabbi isin jedha. Kanaaf abbaa mana keessa jabeessa. Jabeessa abbaa mana keessa. Makii dhagay atillee heerumtee jirta amma. Atillee amma heerumtee jirta waan ta'eef jala kana taa'ii dhageeffadhu. Amiin jedhi dhageeffadhu waan asin.